akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaattiin nu wajji turaan affeerraa kenna dursinee garuu guyyaa lamaaf isinirraa baduu kennaaf dhiifama isin gaafanna kan isinirraa banneefis rakkoo teeknikaatiif akka ta'e nu beeka dursee mata duree oduu isin dhageessisa oduu jalqabaatiin oduu baay'ee namatti tolu oduu simbirtuudha naannawa kirkira lafaa naannawa Awaash Fantaalee fi naannoo Affaaritti mudataa ture hordofee gaaziin miiteen jedhamu gaaziin uumama humni hangi guddaan argamuun beekamee jira dabalata isaa qaba oduun itti aanu kunis oduu ammeedha oduu ammee kanaan loltoonni mootummaa 6,000 ol ta'an iddoo leenjii yookaan mooraa leenjii irraa baduun dhagahamee jira kana qofaa miti dirree lolaatillee bakkoota garaagaraa irraa baduun itti fufee jira oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati oduu oolmaa Oromiyaatti lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo bakkoota hedduutti argadhe jedhee jira funyaan Finfinnee jalatti haleellaa raawwadhe jedhee jira haleellaa funyaan Finfinneetitti raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira guutuu isaa isiniin geenna guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata oduun kenna kan jalqabaa oduu simbirtuudha oduu simbirtuu kennan kirkirri lafaa naannawa Awaashii fi Fantaalletti mudataa ture waan gaariidhaan as bahee jedhama kunis gaazii uumamaa miiteen jedhamu humna guddaa of keessaa qabu fidee dhufee jira jedhan kanas kan jedhe dhaabbata Kaanaadaa naannoo gaazii uumamaa irratti hojjetu akka ta'es ifoomee jira isa kanarraa miiteenii toonii 1,400 guyyaatti argachuun akka danda'amuu fi miiteenii toonii 1,400 kana irraa annisaa elektiriikii meegaawaatii 8,000 irraa maddisiisuun akka danda'amu ifoomee jira odeeffannoo dabalataatiif yeroo itti aanu qabannee kan dhufnu ta'a oduun itti aanu loltoonni mootummaa 6,000 ol ta'an mooraa leenjiitti baduun dhagahamee jira humnoonni waraana mootummaa badan kunneen waraana leenjiif mooraa waraanaa seene keessaa kan ta'an yoo ta'u parsantiidhaan yoo kaa'amu parsantii 20tti kan siqu ta'a jedhamee jira sababa baduu loltoota kanaati kan jedhame tokko dirqamaan fuudhanii mooraa leenjiitti geessuun fedhii isaaniitiin alatti akka ta'ee fi inni biraa immoo loogii fi dhiibbaa irratti dhaqqabaa jiru irraa kan ka'e jibbaa itti uumameen kan badan inni biraa immoo lola fedhii akka hin qabne inni afraffaan kaayyoon lolaatii fi kaayyoon isaanii walgituu yookaan wal simuu wajji deemuu dhabuu irraa kan ka'e akka ta'e odeeffannoon bahe ibsee jira walumaa galatti baatilee sadan darban loltoonni leenjiidhaaf gara mooraa leenjii geeffaman keessaa 6,221 baduun mirkanaa'ee jira kun akkuma jirutti ta'ee loltoonni mootummaa dirree leenjiitiin ala jiranis yookaan mooraa leenjiitiin ala jiranis bakka jiran hundarraa baduu akka itti fufan odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa ba'an ni agarsiisu Oromiyaatti bakkoota garaagaraa irraa kun harka kennatu kun baduu akkasumas naannoo Amaarattis loltoonni mootummaa hedduun ganaa jiraachuun beekamee jira ganuu madaayuu du'uu irraa kan ka'e humni waraana mootummaa 100,000 fi 50,000tti lakkaa'amaa ture yeroo ammaa kana baay'ee gadi bu'uudhaan yaaddoo mootummaa akka ta'es beekamee jira kibba Oromiyaa qofatti loltoonni mootummaa ganan hedduudha yoo xiqqaate guyyaa 3 keessatti loltoonni mootummaa 20 ol kan ta'an akka harka kennatan odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti akkasumas giddu galaa fi dhiha Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gara waraana bilisummaa Oromootti galaa jiraachuun isaanillee beekamee jira